Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear and customer of our regular group student or attender, good morning. How are you? English subject. Okay, before starting today lesson, yesterday we learned about the kinds of jobs or works in our country. But today when we come to see about the kind of marks. Kaleessa barumsa afaan Ingiliffaa keessatti waa'ee gosoota hojii yookaan different kind of works lives in our country. We can saw it. We saw that salaalee turre har'a mootii the kinds of marks gosoota akkuma afaan Oromoo keessatti isiniin dubbadhetti gosoota yookaan ammoo akaakuuwwan marks jechaan sirna tuqaalee yookaan mallattoolee jechaan mallattoolee barnootaa ilaallaa jechuudha. There are several marks in English language. Afaan Ingiliffaa keessattis gosoota markii yookaan ammoo tuqaalee yookaan ammoo mallattoolee hedduutu jira jechuudha. Tuqaan tuni yookaan mallattoo jechuun markii siin jenna yeroo tokko saayinii siin jenna Ingiliffaanii itti dhufna. Barumsa fuulduraa keessatti itti dhufuu dandeenya. Kanaafuu isaan keessaa full stop, tuqaadha, koomaa, mallattoo qoodduu, hyphen, sarara xiqqaa, question mark, mallattoo gaaffii, exclamation mark jechaan mallattoo raajifannoo, quotation mark inni dhumaa kun quotation mark jechaan mallattoo waraabbii. Kanaafuu maali mallattoon tuqaan, kooman, hypheniin, question markiin, exclamation markiin, quotation markiin maal akka ta'e fuuldura tokkoon barnoota keessatti waan itti dhufnuuf kanaafuu amma maqaa isaanii sirriitti ilaaluu qabdanii full stop, koomaa, hyphen, quotation mark, exclamation mark, quotation mark, question mark, exclamation mark, quotation mark. Irraan isin deebi'a full stop as keessatti kennamee jira, koomaa, hyphen, question mark, exclamation mark, quotation mark jettanii haala kanaan hubachuu dandeessanii sagantaa barnootatti aanuun haa galu deebinuutti nagaan nuuf jiraadha.